Harka fuuni jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa kunoo qophii keenyaarraan daawwannaa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiif jilli isaanii gara Itoophiyaatti taasisaniif qophii ta'aa jiru. Sirbootni sirbu keessaa tokko jirraadha. Kalammataa ga'achumarratti matuunfaan otoo agarta'u yaada. Tarii geeraruu nan danda'a. Gatiin doolaaraa gabaa seeraan alaa Itoophiyaa irratti maaliif hir'ise laata? Qophii qabna. Guyyoota 100 Dr. Abiyyiin har'a wantoota fuulduratti yaaddessoo ta'uu malan ilaalla. Rakkoo karaa siyaasaa jiru gad-xiqqeessee ilaaluudhaaf utuu hin taane rakkoonni karaa dinagdee jiru kun baay'ee na sodaachisa. Odeessaalee gaggabaaboo Biraanuu Gammachuu irraa dhageenya. Sagantaa kana kan isinii dhiyeessu Angalaanaa Balaayi akka nu waliin turtan kabajaan isin affeera. Jilli mootummaa Eertiraa pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afeworqiin hoogganamu bor Itoophiyaa daawwachuuf jira. Finfinneenis keessummaa ishee haala ho'aan simachuuf qophaa'aa jirti. Waa'illi keenya Finfinneetti argamu Habtaamuu Xibabuu bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Hello Habtaamuu, jilli pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiitiin durfamu boru Finfinnee gala jedhamee eegamaa jira. Magaalaa Finfinnee qophiin simannaa taasifamaa jiru maal fakkaata? Bakki ati deddeemtee ilaalte hoo jira? Baay'ee galatoomii galaana waldhabdeen biyyoota lamaan gidduu ture baay'ee hammaataa ta'uu isaa wajjin wal qabatee akkasumas pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii erga gara Itoophiyaa turanii waggoota baay'ee lakkoofsisuu isaa wajjin wal qabatee miirri magaalaa Finfinnee keessa jiru baay'ee ho'aadha. Keessummoonni Eertiraadhaa qofa osoo hin taane bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas immoo magaalota naannoo Finfinnee jiran keessallee guyyaa boruu dhufanii pirezidaanticha simachuudhaaf ni dhufu jedhameeti kan inni eegamu. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti daandiiwwan gurguddoo jedhaman alaabaa biyyoota lamaaniitiin baay'ee ho'aniiru jechuun ni danda'ama. Sochiin humnooti nageenyaas magaalattii keessatti baay'inaan kan inni mul'atu. Gama biraatiin immoo artistoonni simannaa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiidhaaf qophii garaagaraa taasisaati kan isaan jiranii. Anillee gara mana tiyaatira biyyaalessaa deemuudhaan artistoota muraasa haasofsiisuudhaaf yaaliin ture qophii garaagaraa taasisaati kan isaan jiranii. Artistoota Oromoo keessaa guyyaa boruu simannaa pirezidaantichaa irratti kan argaman akkasumas dilbata immoo galma barkumeetti sirboota isaanii ni dhiyeessu jedhamanii eegaman keessaa tokko artist Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluu haasofsiiseen ture. Qophiin jiru akka artistiitti shakala calqabne irraa boru nanni shakalatti fufa jechuudha. Sirbootni sirbu keessaa tokko jirraadha. Kalammataa ga'achumarratti matuunfaan otoo agarta'u yaada. Yoo carraa argadhe lama nan dabala gaazexoota baay'eetu argama. Ammaaf jirraa fi tarii geeraruu nan danda'a. Embasiin Eertiraa Finfinneetti argamu waggoota dheeraaf cufamee akka ture ni beekama. Miidiyaalee hawaasummaa irrattis hojiin embasii kana deebisanii banuudhaaf hojjetamaa jiru tokko mul'ateera. Bakka san dhaqxee ilaalteetta? Eeyyeen iddichatti argamuudhaan hojii haaromsaa taasifamaa jiru ilaalaan ture. Keessattuu guyyoota lama qofa yookaan immoo sa'aatii 48 kan hojii haaromsa kanaaf hojjettootaaf kan kenname jechuudha. Kanaafuu hojjettoonni ani tilmaaman 100 ol ta'an hojiilee garaagaraa hojjechaa turanii keessattuu daandiiwwan imbaasicha keessa jiran gamasii sirreessuu fi suuphuutiin akkasumas abaaboo fi biqiloota garaagaraa dhaabuudhaan akkasumas gamoowwan halluu dibuu fi keessa isaanii bareechuudhaan hojjettoonni hedduun hirmaachati kan isaan turani. Yeroo ani isaan haasofsiisetti naannoo sa'a 11tti hojiin haaromsa imbaasichaa xumuramaa akka jirudha. Namoonni hojii haaromsaa kana to'atan kan isaan natti himani. Obbo Bashaar Kamaal hojii gaggeessaa korporeeshinii manneenii federaalaati. Isaanis yaada kana naaf laataniiru. Manni kun kanaan dura imbaasii Eertiraatti itti fayyadamaa ture. Walitti dhufeenyi biyya lamaanii erga addaan citeen booda federeeshinii dargaggoota Itoophiyaatti itti fayyadamaa ture. Amma garuu walitti dhufeenyi biyya lamaanii nageenya waan goolabamee fi asitti imbaasii banuudha waan murtaa'eef haaromsa gaggeessaa irraa jechuudha. Habtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa bilbilaan gabaasanuun ga'eef ni galateeffanna. Galma barkumeetti dilbata dhufu qophii qophaa'uuf artistoota Oromoo argaman keessaa kan biroon Dr. Kabajaa Alii Birraadha. Har'a bakka qondaaltonni olaanoo biyya argamanitti shaakallii taasisaa tureera. Gatiin sharafa doolaara Ameerikaa gabaa gurraacha yookaan seeraan alaa Itoophiyaa keessatti yeroo gabaabaatti gadi bu'eera. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmedis namoonni seeraan ala doolaara dhokfatan dafanii baankiitti akka galchan akeekkachiisaniiru. Daldaltoonni doolaaraa seeraan alaa maqaan isaanii akka eeramuun feene kasaaraa akka jiran dubbatu. Gadi bu'e eeyyeen bu'e 31.5
gadi bu'aa jira xiqqoo miini hir'isaa jira nutis meeqa kasaarra buleessaku sababa isaa homaan beeku. Dhiheessii fi fedha irratti kan hundaa'e gabaa gurraacha yookaan gabaa seeraan alaa keessatti doolaarri akkamiin birrii 36 sharafamuurraa gadi bu'ee laata jennee ogeessa diinagdee kan ta'an Dr. Qosxanxiinos Barihee gaafannee kana jedhan. Inni jalqabaa doolaarri miliyoonii 1.2 ta'u konkolaataan wayita geejjibsiifamu qabameera. Mootummaan to'annoo yoo eegale namoonni kun maallaqa isaanii biyya baasuu hin danda'an jechuudha. Kun yoo ta'e ammoo akkitti dhoksanii maallaqa sharafan hin jiraatu. Inni lammataa ammoo baankonni amma konkaarans kennuu eegalaniiru ta'a. Hoogganaa duraanii mana maree daldala Itiyoophiyaa kan turan obbo Kibuur Gannaa ammoo jijjiirama kanaaf sababni tasgabbii biyya keessatti dhufaa jirudha jedhu. የፖለቲካ ችግር ነበረ. Rakkoo siyaasaatu ture. Amma akka hir'isu mallattooleen agarsiisan mul'achaa jiru. Gaafa gadi bu'aa deemu ammoo namni birrii barbaadu dabalaa deema. Kan doolaara barbaadus yeroodhaaf baasii dabalataan fedhiin doolaara bituu isaas ni hir'isa. Akka ogeeyyiin kunneen jedhanitti amma afuura baafachuun danda'amus itti fufiinsaan garuu ijaarsa gurguddoo sharafa biyya alaa baasisan yeroof dhaabuu akkasumas qaamolee sharafa biyya alaa argamsiisan jajjabeessuun sirna faayinaansii fooyyessuudha jedhu. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduulee gaggabaaboo addunyaaf biyya keessaa Biraanuu Gammachuu. Galana galatoomii pirezidaantii Dr. Muraata Tashoomee ambaasaddaroota biyyoota addunyaa garaagaraatti Itoophiyaa bakka bu'aniif muudama kennanii. Ambaasaddaroonni muudaman kana keessatti obbo Shifarraa Shuggutee, obbo Alamayyoo Taganuu, obbo Isheetuu Dasee fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan turan Dirribii Kumaa keessatti argamu. Sirreeffamtoonni qilleenxoo irraa mormitti akka jiran dhaga'ame. Sirreeffamtoota kana keessaa tokko kan turee dhiyoo keenya ba'ee warra achitti hafan hiyyoota ilaaluuf kan deeme Fiqire Maariyaam Asmaamaw waan achitti isa mudate akkasiin ture kan ibsu. Ganama yeroo deemnu maatiin seenuun jalqabne ture. Mooraa mana hidhaa keessaa garuu iyyi ni dhaga'ama ture. Mootummaan akka hiikamnu taasisee jennaan maaliif hin hiikamne? Kanaaf qaamni mootummaa dhufee nu haa dubbisu. Hanga sanatti garuu nyaata illee nyaannu maatii keenya sin arginu jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti golli nageenyaa qoqqobbii Sudaan kibbaa akka itti fufuufarraa murteesse. Ameerikaan murteen kun waraansa waggoota 5 fi biyyattii keessatti tureen namoota 1,000tti fixee miliyoona 5tti kan siqan buqqaase kunii fi furmaata jedhanillee Chaayinaa fi Raashiyaan garuu akkasitti adabuun adeemsa nagaa kanaaf furmaatan ta'uu jetti. Aangawoonni Rawaandaa seeraa fi sirna haarawaa dhaabbileen amantaa biyyattii ittiin buluu qaban jedhan dhiyeesse. Akka wixineen seera haaraa kanaatti lallabdoonni hedduun waldaa yookaan immoo masgida dhaabbachuun dura barnoota amantaa yookaan teoloojii barachuun dirqama. Paaster Yoel garuu seera haaraa bahe kanatti dhimma waliin galu. Of qopheessuuf waggaa 6 kennuun isaanirra ture. Waggaan 4 ga'aa miti. Sababni isaas baay'een keenya maallaqaa fi yeroo itti deemnee barannu hin qabnu. Kana malees lallabuun waamicha Waaqayyoo biraa ta'eedha. Ani wangeela lallabuu keessatti barumsi ga'ee guddaa ni qabaata jedhee yaadu. Obbo Gabaabaa irraa filanne kana Galaana. Galatoomi Biraanuu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed taayitaa erga fudhatanii ji'oonni 3 darbaniiru. Murteewwan karaa siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasiin eegalan namoota hedduutti abdii horaniiru. Fuuldurattoo karoora isaanii hojiitti hiikuuf wantoonni yaaddoo itti ta'uu malan maali? Baqqalaa Toomaa waan qopheesse qaba. አንደኛው በፓርቲያቸው የሚመጣው ችግር ነው። ምክንያቱም በኢህአዴግ ውስጥ ከፍተኛ qormaatiin jalqabaa paartiidhuma isaanii keessaa ka'a. Hooggantootni paartichaa duraan aangoo jajjabaa qaban jijjiirama kana keessaa cinatti bahaniiru. Qoodi isaaniin mul'atu. Kun hirriba isaan dhorkee jira. Bifa garaagaraan ministeera muummee yoo qocolanis argaa jirra. Wanti danqaatti ta'uu danda'u kan lammataa walitti bu'insawwan bakka garaagaraatti kan qe'eerraa buqqa'u lammiilee biyyattiif sababa ta'aa jirudha. Danqaa sadaffaa ta'uu kan danda'u jijjiirama amma eegalan kana attamiin itti fufsiisuu kan jedhudha. Waliigaltee Itiyoo Eertiraa yoo fudhanne murteewwan itti aanan gammachiisoo ta'uu dhiisuu malu. Gama biraan seerota fooyyessuu, waa'een alaabaa fi heera mootummaa keessa deebi'anii ilaaluu jiraachuu mala. ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን ባንዲራውን ይመለከታል። Danqaalee gama siyaasaan ministeera muummee mudachuu danda'aniif yaada hayyuun saayinsii siyaasaa Dr. Yohaannis Gadaamuu kennan ture.
Yaaddoo gama siyaasaa fi nageenyaan jiruun alatti rakkooleen dinagdee jijjiirama ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed itti jiranitti danqaa ta'an jiru ka jedhan ammoo ogeessa dinagdee Dr. Namarraa Gabayyee Maammooti. Rakkoo karaa siyaasaa jiru gad xiqqeessee ilaaluudhaaf utuu hin taane rakkoonni karaa dinagdee jiru kun baay'ee na sodaachisa. Waa'ee jireenyi qaalaa adeemaa karraan hojiis immoo haphachaa deemu kun garmalee nama sodaachisuu danda'uudha qaba. Waggaa 27 kana keessa namoonni malaammaltummaadhaa fi abiyuuzii adda addaa keessatti hirmaatan dinagdee kana keessatti baay'ee humna jabaa qabu. Amma warri kun ikonomik sabotaajii gaggeessuu danda'u. Mootummaan kun akka inni successful hin taane yookaan immoo akka inni danqamu. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin wal qabatees dhimmoonni yaaddoo ta'an hin dhiban jedhu. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil addunyaa obbo Adaanaa Alamaayyoo. Dimokiraatawaa ta'uu dhabuun mootummootaa akkasumas gartuuleen shororkeessummaa fi mankaraarsummaa leellisan jiraachuun dabalataan ammoo wal amantaa dhabuun yeroo dheeraaf biyyoota kana jidduu ture takkaatti waan hin geeddaramneef wantoonni kun gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'u jedheen yaada. Kan biraa Itoophiyaa irraa kaanee akkuma argaa jirru rakkoo guddaa kan nutti ta'e gosaan wal qooduudha. Somaaliyaa iddoo qomoo tokkotu jira jedhamutti illee gosaan wal qooduun jira. Keenyaa, Sudaanii fi biyyoota biroo keessa rakkoo akkasiitu jira. Kanaaf yaada tokkoomuu yommuu finnu uummanni deebii akkamii laata? Akkamiinis wal bira dhaabbata kan jedhus gama tokkoon ilaalamuu qaban jedha. Gabaasa Baqqalaa Toomaa qopheesse dhageenye. Waancaan addunyaa gammachuu guddaan kan eegamuu fi deeggaramu ta'us Yugaandaa keessatti garuu yaadannoo gaddaa guddaati. Bara 2010 namoonni 70 ol ta'an xumura tapha waancaa addunyaa yeroo sanaa osoo daawwatanii ajjeefaman. Alshabaab haleellaa boombii dhaqqabeef itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himee ture. Namoonni lubbuun oolan ammayyuu naasuu guyyaa sanaa yaadachuun dhiphatu. Zalaalam Taaddasa. Taa'umsa cina koo karaa bitaa jiru irratti dhiigan arge. Kan nama biraati jedheen yaadaan ture. Osoo hin beekiin dhiiga koo kan nama biraa seen ilaalaa ture. Beektaa foonuma namootaa ofirratti argine. Anis ofirraa qulqulleessuun yaale. Bireendaan Ayonjoo seenaa Yugaandaa keessatti dho'insa boombii suukaneessaa namoota oolan keessaa ishee tokko. Namootni baay'een yeroo miseensotni garee Alshabaab kilabii raagbii fi mana nyaataa Itiyoophiyaa boombiidhaan rukutan lubbuun isaanii darbeera. Humni waraanaa Yugaandaa fi Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessatti Alshabaab irratti duula taasisaa turaniiru. Rukuttaan kun haaloo bahinsa kanaaf kan fudhatamedha jedhama. Halkan addaa namootni kumaatamni xumura waancaa addunyaa bara 2010 daawwataa turan. Galata Waaqaa malee nuyi barfannee deemne. Osoo dursinee achi geenye irra ta'ee bakka boombichi jalqaba dhohee karaa mirgaa teenya ture. Julio, are you taking a full shot? Okay. Hoteela sadarkaa isaa eeggate tokko keessatti Bireendaan moodelistoota leenjisaa jirti. Dho'insa boombichaa irraa ooluun kutannoo cimaa horachuun amma sagantaa bareedduu Yugaandaa Miis Yugaandaa qindeessaa jirti. Haa ta'u malee ammayyuu akka sodaataa jiraattu himti. Manguddoon waggaa 73 Roomaan Kaanyooroo deeggaraa fi dinqisiifataa kubbaa miilaa guddaadha. Before 2010 bara 2010 dura naannoon kun akkuma dirree kubbaa miilaa namoota hedduun guutuu ture. Kubbaa daawwatu ture. Amma bakki konkolaataan dhaabbatu dirreen kun qullaadha. Namootni hundinuu mana galaniiru. Dubbii himaan poolisii magaalittii olaanaan Emiliyaan Kaayimam erga balaa dho'insa boombii bara 2010 as poolisiin tooftaa eegumsa isaa jijjiireera. Garuu uummanni Yugaandaa nageenya isaa mirkaneeffachuuf hirmaannaa gochuu qabaa jedhu. Bireendaan ammayyuu kubbaa miilaa haalaan jaalatti. Intala ishee waggaa 3 Zaaraas leenjiidhaaf fudhattee deemti. Yommuu as dhuftu jaalala taphaaf umurii xiqqaa kanaan qaban argita. Baay'ee itti bashannanu, taphachuu barbaadu, dorgomtootadha. Kuni ani akkan fayyuuf na gargaara. Zalaalam Taaddasaatu qopheesse Pirimeer Liigiin Itoophiyaas goolabamuuf tapha marsaa tokkotu hafaa. Kilabni Jimmaa Abbaa Jifaarii fi Qiddus Giyoorgis shaampiyoonummaaf fiixeerra jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya kanarraa hanganuma sanbataaf dilbata miidhagaa qabaadha. Horaa bulaa deebana.